Yooyaa daawwattoota yeroo oduuwwan tibbana kanaa qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti qorannoo koronaa vaayirasii torbaan darbe keessa godhameen namoonni 20,000 ol vaayirasichaan qabamuun isaanii ministeerri fayyaa beeksisee jira. Qorannoo namoota 77 ol irratti gaggeeffameen wiixata darbee hanga dilbataatti namootni 22,321 irratti vaayirasichi argamuun isaa gabaasni ministeerri fayyaa baasee agarsiisa. Kunis hanga har'aatti lakkoofsa namoota vaayirasichaa qabamuun torbaan tokko keessatti galmaa'ee isa olaanaa yoo ta'u, haalli dhukkubichitti dabalaa jiru sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu mul'isaa jedheera ministeerri fayyaa gabaasaatiin. Torbaan isaan dura keessatti namoonni qorannoo taasifame keessaa namoonni guyyaa guyyaatti vaayirasicha irratti argaman 1,000 ol darbee hin beeku ture. Haa ta'u malee wiixata darbeerraa kaasee guyyaa guyyaatti namoonni 2,300 hanga 5,000 ol galmaa'eera jedhamee jira. Lakkoofsi xiqqaan kibxata darbee kan galmaa'e yoo ta'u namoonni 2,323 yoo ta'an inni olaanaan ammoo guyyaa sanbataa kan namoota 5,013 irratti argamuun gabaafamee jira. Kunis dhibbantaan yoo ilaalamu torbaan darbe keessatti parsantii 28tti ol akka ka'ee himamee jira. Gosti koronaa haaraan saffisaan inni namootatti darbuun olaanaa ta'uun isaa kan himame Omicron Itoophiyaa keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa addaan hin baafamne. Qorannoon garuu taasifamaa jiraachuun ministeerri fayyaa himee jira. Vaayirasiin koronaa Itoophiyaa seenuun isaa erga mirkanaa'ee kaasee namoonni miliyoona 4.5 yoo qorataman namoonni gara 400 ta'an irratti vaayirasichi argamee jira. Kanneen keessaa namoonni 6,898 ta'an ammoo dhukkuba kanaan lubbuun isaanii darbee jira. Gama biraatiin immoo namoonni gara miliyoona 10 ta'an talaallii kana fudhatan yoo ta'u, kunis baay'ina lakkoofsa uummata Itoophiyaatiin wal bira yoo ilaalamu gadi aanaadha jedhameera. Gaazexeessaa fi barreessaan Tasfaayee Gabra'aab yookiin gadaa umrii waggaa 53tti boqotan. Tasfaayee Gabra'aab ji'ootaaf dhukkubsataa kan ture yoo ta'u, magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti wal'aansa fayyaarra osoo jiru guyyaa muddee 25/2021tti lubbuun isaanii darbee jira. Hojii ogbarruu isaan kan beekamu Tasfaayeen akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 22 bara 1960 maatii lammii Eertiraa ta'anirraa magaalaa Bishooftuutti dhalate. Tibba dargiin aangoorraa obba'uuf ga'e keessa raayyaa waraanaatti seenuun leenjii erga fudhatee booda osoo baay'ee hin turin mootummaan dargii waan kufeef Addaawwii waliin deebi'ee magaalaa Finfinnee galee hojii gaazexeessummaan tajaajilaa turee jira. Magaalaa keessatti dhalatee fi uummata Oromoof jaalala addaa akka qabu kan himu Tasfaayeen sirna moggaasaatiin Oromoomee maqaa gadaa jedhamu kennameeraaf. Tasfaayeen osoo Itoophiyaa jiru ogummaa gaazexeessummaan cinaatti kitaabota hedduu maxxansiisee jira. Boodarra paartii biyya bulchuun wal dhabuun Itoophiyaa keessaa miliqee Keeniyaa, Afrikaa Kaabaa, Neezerlaand fi biyyoota kaan keessa jiraatee jira. Tasfaayeen erga hojii gaazexeessummaa dhaabe booda harga du'aan addunyaa kanarraa boqotetti jireenya isaa guutuu kitaaba barreessuu irratti dabarsuun hanga kitaabota 8 barreessee jira. Hojiiwwan isaa 8 caalan afaan Amaaraatiin kan maxxansee barreessaan gameessi kun kan baay'ee isa beeksise immoo asoosama isaa dheeraa mata duree isaa Yeburqaa Zimmitaa jedhuudhaan. Kitaabni asoosamaa kun namoota kitaabicha dubbisan hedduu irraa qeeqa hedduu itti kaasee ture. Isa boodas Tasfaayeen yaadannoowwan dhuunfaa hedduu asoosamoota gaggabaaboo fi duudhaawwan irratti barreessee dinqisiifannaa argatee jira. Erga Itoophiyaa gadhiisee bahee booda kitaabota iccitiiwwan qondaaltota Addaawwii gidduu ture irratti xiyyeeffatan የጋዜጠኛው ማስታወሻ fi የደራሲው ማስታወሻ jedhaman barreessee ture. Tasfaayeen kitaabota hanga yoonaa maxxansee afaan Amaaraatiin kan barreessee yoo ta'u, muraasni isaanii gara afaan Ingilizii fi afaan Oromootti hiikamanii jiru. Obboloowwan sadii dabalatee firoonni pireezidaantii duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa namoonni 7 qe'eetti ajjeefamuun isaanii himamee jira. Ajjechaan gaafa jimaata ganama bakka dhaloota pireezidaantii duraanii godina Jimmaa aanaa naannoo jedhamutti raawwatame kanaan walumaa galatti namoonni 8 ajjeefamanii jiru. Namoonni 2 immoo lubbuun hafanii yeroo ammaatti hospitaalatti wal'aanamaa jiraachuun isaanii himamee jira. Ajjechaa kana qaamni kan mootummaadhaan shanii jedhamee waamamuu raawwatu isaa qondaaltonnii fi maatiin dubbatanii jiru. Ajjechaan alatti manneen 17 ta'an akkasumas midhaan gubachuu isaas gabaafameera.
hanga ammaatti qaamni badii kanaan shakkamee to'annoo jala oolee yookiin immoo tarkaanfiin itti fudhatame akka hin jirre qondaaltonni himanii jiru. Namoota ajjeefaman 8 keessaa 7 fira obbo Alamaayyoo Atoomsaa ta'uu maatiin kan BBC'tti himan yoo ta'u tokko immoo ollaadha. Haadhaa fi intala ganna 25 akkasumas manguddoo ganna 76 ol dabalatee warra du'an keessa jiru. Reeffi argame kan nama 8ti. Namni 2 mana yaalaa dhaqqabeera jedhan bulchaan aanaa Noonnoo Beenjaa obbo Kumarraa Diigaa. Obbolaan 3 obbo Alamaayyoo ajjeefaman keessaa hangafni isaanii obbo Mulaatu Atoomsaa yoo ta'an umriin isaanii waggaa 75 olidha. Obbo Mulaatuun abbaa ijoollee 9ti. Lammataan immoo obbo Xint Atoomsaa ganna 70 ol yoo ta'an ijoollee 8 uummataniiru. Akkasumas obbo Abbabaa Atoomsaa immoo ganna 50 ol yoo ta'an abbaa ijoollee 8 akka ta'an maatiin himaniiru. Ilmi maanguddoo ajjeefamanii tokko milishaa ta'uu maatiin dubbatu. Hidhattoonni shanii caasaa mootummaa kanneen akka bulchaa gandaa, milishaa, qondaaltota mootummaa, poolisii fi kaan irratti akka xiyyeeffatan sochiin isaanii kana duraa ni agarsiisa. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2010tti obbo Abbaaduulaa Gammadaa bakka bu'uun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun kan muudaman obbo Alamaayyoo Atoomsaa bitootessa bara 2014 Taayilaanditti lubbuun isaanii darbee jira. Oduu walirraa arganneen immoo Phaaphaasiin gameessi Desmond Tutu ganna 90tti boqotan. Desmond Tutuun qabsoo sirna apartaayidii balleessuuf taasisaniin bara 1984tti badhaasa Noobeelii argataniiran. Duuni Tutu pirezidaantii duraanii Afrikaa Kaabaa yeroo xumuraaf bara apartaayidii biyyattii bulchan FWD Clark ganna 85 isaanii du'anii torbaan muraasa booda dhaga'ame. Phaaphaasiin ijoo Tutu Afrikaa Kibbaa bilisoomtee nuuf dabarsaniiru jechuun himan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa. Nelson Mandeelaan hacuuccaa sanyii apartaayidii akka dhaabbatu kanneen dura aantummaan qabsoo gaggeessaa turan keessaa. Hacuuccaan sanyummaa sirna apartaayid saboota adii bicuun uummata bal'aa gurraacha Afrikaa Kibbaarraa bara 1948 hanga 1991tti tureera. Pireezidaant Ramaphosaan yoo dubbatan Tutuun hoogganaa amantii ijaa ta'an rogeessa farra apartaayidii fi duula gaggeessaa mirga namummaa idil addunyaati jechuun ibsan. Bara 1960tti luba kan ta'an Tutuun bara 1976 hanga bara 1978tti Phaaphaasii Leesotoo ta'uun tajaajilaniiru. Bara 1985tti immoo Phaaphaasii Johannesburg ta'an booda Phaaphaasii ijoo gurraacha Afrikaa jalqabaa ta'uun Cape Townitti muudaman. Gahee guddaa qabaniin itti dhimma bahuun hacuuccaa lammii gurraacha Afrikaa Kibbaa gahu qeeqaa turan. Kana yoo jedhanis yaadi isaanii amantaa malee siyaasa bu'uuraa akka hin godhanne himamaaf. Bara 1994tti Nelson Mandeelaan pirezidaantii gurraacha jalqabaa Afrikaa Kibbaa ta'anii yeroo muudaman Tutuun koomishinara dhugaa fi araaraa akka hoogganan muudamaniiru. Koomishiniin kun badii lammiilee adii fi gurraacha Afrikaa Kibbaa bara apartaayidii raawwatee kan qorataa ture. Desmond Tutuun Afrikaa Kibbaa sabi hedduun itti wal makee ibsuuf yeroo jalqabaaf Rainbow Nation jecha jedhu fayyadamanidha. Oduu isa dhumaatiin immoo neetoon adeemsa daangaa babal'ifannaa gara bahaatti taasisu dhaabuun adeemsa dippiloomaasii biroo irratti akka xiyyeeffatu pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin hubachiisan. Raashiyaan misaa'ila haayiparsooniikii oomishaa jiraachuu fi sodaa nageenyaa Yukireeniin wal qabatee jiru kamiifiyyuu biyyoota lixaa deebii kan laatu ta'uu ibseera. Raashiyaan waraana ishee gara daangaa Yukireenitti dhiyeessaa jiraachuu hordofee Ameerikaa fi Biriitaaniyaan Yukireen irratti haleellaa raawwachuu dandeessii jedhanii sodaa guddaa keessa galu ibsamee jira. Neetoon immoo dhimmicha irratti Raashiyaan ibsa akka laattuuf gaafatee jira. Gama biraatiin ministeerri alaa Raashiyaa Sergey Lavrov neetoon meeshaa waraanaa gara daangaa Raashiyaatti siiqsaa jiraachuun gamtichatti himaniiru. Neetoon dhiibbaa Raashiyaa irratti raawwachaa jiru cinaa irratti biyyoonni lixaa Chaayinaa sodaan nageenyaa ta'eetii yaada jedhu kan hin fudhannee fi seerri idil addunyaas kan faallisu ta'uu pirezidaantiin Putin ibsaniiru. Chaayinaa shororkeessuuf gamtaa Ameerikaa, United Kingdom fi Austraaliyaa uuman balaaleffatanii jiru. Odeeffannoowwan filannee qabannee dhiyaanne kanneen fakkaatu waan faana turtaniif ol kaanii galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan amanamoo ta'anii fi yeroo isaanii eeggatan argachuuf immoo weebsaayitii keenya www.yeroo.org daawwadhaa. Akkasumas fuula keenya Facebookis like godhaa. YouTube irrattis nu argattu. Obboleessaa Lolaa ture nagaa.